Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'a kan wal ilaallu kutaa lammaffaa dhoksaa bineensichaa kan jedhudha. Kutaa tokkoffaa keessatti walumaan kan ilaalaa turre waa'ee taanalii guddaa Siwiizerlaand keessatti eebbifamaa jiru sarmoonii isaa wajjin wal qabatee dhoksaa garaa garaa wajjin ilaalee turre. Har'a immoo sarmooniin suniyyuu gadi ba'eetu kan jiru. Duraan mana keessa ture amma bakkeetti jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtanii alatti ba'eetu jira gara bakkeetti jechuudha. Bakki sarmooniin kun itti gaggeeffamaa jiru Mountain of Olives fuuldura kanatti kan agarsiisaa jiran jechuudha. Prisoners yookiin immoo hidhamtoota kan fakkaatan kuni kan isaan ibsanii warra fallen angels warra waaqarraati gad darbataman warra laagdi ta'an jenneetu turre. Gara fuulduraatti deemaatti kan isaan jirani. Asirratti waan nama ajaa'ibu tokko jira. Baandiin Metallica jedhamu addunyaa kanarratti kan beekamu baandii rookii dhaan kan beekaman jechuudha. Kan isaan amananii yookiin immoo itti waaqeffatan seexanatti jechuudha. Sirba asirratti argamu hundumaa kan qindeessu isaanii jechuudha. Sirba mataa isaanii qaban. Sirbi mataa isaanii kan isaan qaban maal jedhaa? Free the mall yookiin immoo search and destroy. Sirba mataa isaanii baasanii kan isaan sirbanidha jechuudha. Sirbi kun kan isaan sirbanii warra laagdi ta'anii dha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii warra laagdi ta'anii mountain kana keessatti destroy godhaniitu namoota yookiin immoo warra fallen angels kana baasuuf jechaadha. Mountain keessaa kanatti kan isaan gadi agaa kana caccabsaa jiran. Baayibila keenya keessatti adamantedha Ingiliffaansa. Agaa cimaa jechuudha baay'ee. Achi keessa kan jiru kan amma isaan baasaa jiran jechuudha. Rookii kana yookiin dhagoota kana caccabsanii wanta achi keessaatii warra laagdi ta'an warra fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 14 kaasee gad darbattanii yoo ilaaltanii kan lafa jalatti gad darbatamte jedhamni lafa jalatti Waaqayyoo akka inni isa darbatee jiru yookiin immoo aangoof humna waaqummaa isaatiin Waaqayyo wanta kana godhe jechuudha. Isaan immoo kana keessaatii lafa keessaatii baasanii yookiin immoo lafa jalatti kan darbatame kana baasuuf yaalaa jiran jechuudha gara akkuma argaa jirtanii. As keessaatii wanta ilaalamu qabutu waan baay'eetu jira. Walumaan ilaalaa deemnaa jechuudha. Amma poortaaliin tokkoon banama as keessaatii yeroo isaan dhagaa kana caccabsanii fixanii poortaalii yookiin immoo waan akka sarkilii guddaa ta'e hin ba'a jechuudha. Walumaan gargaaraniiti kan isaan anniichaa jiranii ilaan mancabee jechuudha. Gaafa rookiin kun cabu paanaaliin yookiin immoo poortaalii wayii hin banamaa jechuudha. Poortaaliin kuni fuuldura isaatti kan yeroo inni cabu kan isaan sirbanii the black wall jedhamni bakka black hole bakka fallen angelsiin kun laagdi ta'anii maqoota garaa garaa qabu. Faanusiin jedhamu, baaliin jedhama, maaloqiin jedhamu, beelzebul akkasuma maqaatu garaa garaatti kan kennameefii jiru. Maqaama isaaniif kennamee garaa garaati jechuudha. Baay'ee keessa illee jechuudha. Amma isaan gammadanii sirbaa jiran achitti jechuudha. Sarmoonii kan isaan gochaa jiranii wanta seexanaan inspire godhudha baay'eensa. Geeraayit jechuun wanta kana wajjinillee wal qabatu qaba. Raayitiin fakkeenyaaf kan geeraayitiin kan respect godhu yookiin kan ibsu macaafa seenaa baraa boqonnaa 28:3tti mootiin Ahaaz Yihuudaa dachaa Nihoom irratti ijoollee isaa gubee ajjeeseetu aarsaa dhiyeessa ture jedha. Asirratti waaqa Ba'aaliif so kan represent godhu maqaa garaa garaa qaba. Mootiin Yihuudaa immoo
godaan fakkeenyaa godaan kun dachaan kun kan agarsiisu Giriikonni akka jedhanitti aliens field jedhu. Waaqni warra underworld sun Saturn keessa kan jiru jedhanii amanu. Gaa'ee jechi jedhu afaan Ibristiidha, geeraayitii jechuudha. Hiikaan isaa sirna gaannaba keessatti ta'u jechuudha. Ameerikaa keessatti immoo siidaa garaagaraa kan isaan ijaaranii fi jiranii re'eedhaaf jechuudha. Siidaa gurguddaa re'ee kan fakkaatu bineensicha kan ibsu bakka garaagaraa keessatti Ameerikaa keessatti ijaaraa fi kan isaan jiranii wantootuma baay'ee nama ajaa'ibatu baay'eetu jira. Amma isaan fuulduratti ba'anii sermoonii garaagaraa agarsiisaa jiru jechuudha akkuma ilaalaa jirtan. Poortaaliin kun banameera amma kan agarsiisu immoo akkuma dura jennee warra Fallen Angels achi keessa jiranii gadi baasuu jedhu. Amma otuma ilaaltanii wantoota garaagaraatti babba'aa jiru. So poortaaliin kun banameetu kan jiru. Poortaalii sana keessa immoo wanti gadi ba'u ni jiraata jechuudha. Warra Fallen Angels warra isaan achi keessa akka ba'aniif yaalii gochaa kan isaan jiran jechuudha. Sermoonii garaagaraati kan isaan taasisaa jiran akkuma argartan jechuudha. Waan baay'ee kan nama ajaa'ibu kun ifatti wanta mul'atudha. Sermoonii maseexanaaf ta'u jechuudha kuni. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Paanaalii yookiin poortaaliin sun amma akka banamutti taanee eegaarani. Amma illee banamutti jechuudha. So hojii isaan hojjetan keessaa tokkoffaa metro the new metrosexual peoples warra jedhaman fakkeenyaaf dhiira wajjin dhiiraa fi dhiirri durbaaf durbi akkasuma immoo kan abbaa fi wajjin walqunnamtii saalaa kan isaan godhan jechuudha. Kanaaf amma akkuma argaa jirtanii poortaaliin kun banamutti kan inni jiru jechuudha. Yeroo inni banamutti wantoota garaagaraatti kan agarsiisamu yookiin immoo icciitii kan qabu jechuudha. Baandii garaagaraatti kan asirratti argamee jiru meetaalika baand warra jedhaman poortaaliin baname. Akkuma argaa jirtan kun amma Fallen Angels warra jedhaman kun as ba'anii jirani. Poortaalii sana keessaati kan isaan akkatti ba'aran jechuudha. Bakka itti laagdi ta'anii jechuudha. Achi keessaati kan isaan ba'anii jiran jechuudha. Brides akkasuma mushurroonni kan durbaaf dhiira wal qabatee as ba'aa jiran isaan illee. Miinzolii kan dhiiraa akkasuma mushurroon illee ba'aa jiran jechuudhas. Poortaaliin kun banameera. Waan ija fakkaatu jechuudha. Iji kun akka isaan yaadanitti jechuudha. Ija Saturn gaafa ilaallu teleskooppiidhaan jedhu pilaanetiin kan jiran keessaati Saturn ija kana kan fakkaatu qabaa jedhu. Satires jedha annin keenyi KGV Kingdom James Versionii gaafa dubbistanii achuma irratti wanta tokko agarsiisnu jira. Innis maal jedha? Isaayyaas 13:12 irratti guchiin achi keessaa ni jiraatti korbeeyyii irra ittis korbeeyyii irra isaan jechuudha. Korbeeyyii irra ittis achi keessaa ni burraaqu jedha.
hiikkaan macaafaa afaan Oromootiin kan Ingiliffaatti barraa'e garuu satires jedha. Satires jechuun immoo Saturn jennu kanadha. Kanaaf satire shall dance here jedhan immoo. Kanaaf maqaan kan biraa kan satires kan kanaaf korbeessi kanaaf kennamee jiru akkuma agartanii kan inni sirbaa jiru jechuudha. Burraaqa kan isaan jiran jechuudha. Faanus kan jedhamu sana jechuudha. Faanus akkuma satires, Moloch, Ba'aal wantoota garaa garaatti kan inni maqaa garaa garaatti kan inni represent godhamee fi jiruuf jechuudha isaafi. Akkuma argaartan amma fuuldura paanaalii kanatti kan isaan sirbaa jiran jechuudha. Akkuma argaartan kana fuuldura paanaalii sanatti kan isaan olii gad fiigaa jiran jechuudha. Akkuma argaartan dhoqqee sa'a keessaa kan bahu warri ancient Greek maal jedhu kana hanqaaquu buuseetu ofiisaa hanqaaquu buusee kireeterii wanta hin jirre keessaa faltii sa'a keessaati lubbuu haaraa yookiin laayifii haaraa kan argamsiisu kireeterii isa kanadha. Saturn isa jedhan kanadha jedhanii kan isaan amanan warri ancient Egypt jechuudha. Kana wajjin wal qabsiisuu jechuudha. Kan isaan yaadan tokkoffaa isa nuti yaadnu miti. Kireeterii wanta father of creatoring kan inni order godhe miti. Sammuun isaanii wanta nuti sammuu keenya irratti waaqayyo kaa'ee sana miti. Normaal kan isa nuti yaadnuuti miti. Faallaa father of creatorii kan ta'e kan isaan hojjetan jechuudha. Wanta sirrii nuti jennee yaadnu isaaniif sirrii miti. Wanti nu bukkeetti gaarii ta'e argamu isaan bukkeetti gaarii miti. Faallaa jechuudha. Tokkoffaa seeksii yeroo godhu argitu amma jechuudha. Dubartittii faana jechuudha. Dubartiin tokko as hin baati. Ishee wajjin yeroo inni seeksii godhu agartu jechuudha. Gootiin kun itti tolaa jechuudha. Dhala namaa wajjin wal qunnamtii saalaa gochuu amma isheen wal qunnamtii saalaa godhanii ka'anii uffatatti uffistee jirti jechuudha. Waan hunda gaggeessitoonni addunyaa olaanoo kan ta'an ta'anii ilaalaa jiru. Kun kan eegaa turanidha. Afaan Yihudootatti Apolloon kan jedhamu Apollon afaan Giriikiitti Revelation boqonnaa 9:11 kaastanii gaafa dubbistan argachuutii dandeessu kana. Kun amma pure satanic ceremony-dha. Fakkeenyaaf New Age, New Gold Age fa'aa jedhanii kan isaan dubbatani. Yeroo Yesuus lafa kanarratti deddeebi'aa ture bakka Qeesaariyaa Filiphos Maatewos 16:13 irratti wanta Yesuus Kiristoos gaafate jira. As kanarratti waan isin beekuu qabdan tokko jira. Innis maalinni bartootaatiin Yesuus Kiristoos hin gaafata. Ilma namaatiin maal jedhu jedhee isaan gaafate. Phexros immoo dafee ati masiisa jiraataa ilma Waaqayyooti jedhee deebisaaf. Qeesaariyaa Filiphos bakki kun kan isheen jedhamtu kuni bakka itti fallen angels itti waaqarraati gara lafaatti darbataman Hermoon gaara Hermoon gajjallaatti jechuudha. Kan isheen argamtu magaala jirtudha. Greek Porshaa namoonni naannoo namoonni kanaanni still templii dhaabaniitu kan isaan jiran naannoo kanatti. Templiin kun kan seexanaa jira, kan Augustus Qeesaar illee jira, Temple of Jupiter illee jira, Saturn illee jira, kan Moloch illee jira, kan Ba'aal fa'aa waan garaa garaa kan darbii darbaa itti waaqeffachaa kan turan siidaa qabu achitti jechuudha. Yesuus immoo achuma dhaabbateetu kan inni bartoota isaatiin gaafatu jechuudha. Maal jedhee gaafatanii ilma namaa maal jedhu jedhee gaafanii deebisu ati masiisa jiraataa ilma Waaqayyooti. Kan warra Moloqii kanaa miti.
kan warra Saturni siidaa aban kanaati miti waaqota tolfamoo siidaa asitti argamu kanaati miti ati isa jiraataa ilma waaqayyooti jedhee kan inni deebisee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii amma taa'eetu kan jiru gootiin sun. Amma wanta ta'utti jiru walumaan laallaa jechuudha. Kanaaf namoonni gurguddaan addunyaa kana sabreetii gochaa jiru isaan ta'anii malaalaa jiranii. Fakkeenyaaf celebration of gay celebration systemiin kuni yookaan celebration of gaannabii jechuudha. Keessatti wanta ta'udha sarmooniin amma argaa jirtan kun jechuudha. Wanti nama dhibu argannoo addunyaa kanaa kan ta'e wide world web internetiin bakka kanattidha. Bakka gaara iddoo amma kanatti sarni bakka jedhamtu kanatti bakka celebration gaggeeffamaa jiru kanatti kan internetiin celebration create ta'e. RFID yookiin radio frequency'dhaan chipsiin nama hundumaa keessatti kan isaan galu kan isaan yaadaa jiranii. Suru magnetic wave yookiin immoo magnetic fieldiidhaani nama hundumaa control gochuudha. Chipsi sana keessa gashanii nama hundumaa akka fedha isaaniitti kan isaan control godhan jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii namoota garaa garaatti as keessatti celebration kan irratti waan jechaa jiranii. Namoota addunyaa garaa garaa kan isaan sagadaa fi jiran jechuudha. Malaalaa jirtanii celebration kan irratti namoota addunyaa garaa garaa jechuudha. Namoota gurguddoon isa agartan kun isaanii akkuma argamaa jiru kuni namoonni mataa guguddatan kuni namoota addunyaa kana bulchaa yookiin bakka olaanoo qabanii kan isaan bulchanidha. Suruu RFID teknooloojiidhaan chipsii namootuma hundumaatti akka isaan fudhatan gochuun kaayyoo isaaniiti. Sanaa booda bakka internetii weebiin kun kireetii ta'eeti asirraatii stooreejii qabatanii sana booda asirraatii antikirist wanta ta'e wanta dhala namaa balleessuu danda'u sammuu dhala namaa kontirool kan isaan godhan asii ta'e jechuudha. So asirratti waan argaa jirtan space and time broken ta'e. Yeroo nuti asitti akka waaqii orderii godhee inni fayyadamu sa'aatii fakkeenyaaf ganamaa kaasee hanga sa'aatii 12tti guyyaa ta'e inni galgalaam 12 hanga sa'aatii 12tti akkasuma harkaan ta'u broken ta'e jechuudha akka isaaniitti. Obvious addunyaan kun akka orderii waaqayyoo isa kaayee sanaatti controlii ala ta'e jechuudha. Time and space broken ta'e sa'aatii akka barbaadde naannoo ala. Controlii time break gochaa jiran jechuudha. Akka ilaalaa jirtanitti jechuudha. Ala akka argaa jirtanitti gaggeessitoonni addunyaa hundumtuu isaaf hin sagadanii jechuudha. Akkuma baabilii keenya kan irratti dubartittiin ejjituu kan jedhu baabilii irratti baabiloon kan jedhu sana intalittiin sun as baateetti jirti. So sarpantiin kun amma eebbifameetu jira jechuudha. Agartanii baaburri sun gadi ba'ee jechuudha. Inni immoo sarpantii lafaataan kan jedhamu sana so expression kan gammadaa jirani. So wantoonni kun hunduu wanta wal qabatu ni qabaata jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatooma. Qophii biraatiin ammoo wal agarruutti nagaatiin turaa kan isiniin jedhu ani Suraadhaa eebbifama.